Hordoftoota keenyaa keessummaan keenya har'aa Arkitekti Haayilee Taaddasee Fayisaa jedhama. Godina Shawaa Lixaa aanaa Gindabarat magaalaa Kaachisitti dhalate. Barnoota isaas hanga sadarkaa lammaffaatti achuma naannoo dhaloota isaatti baratee xumuruusaa dubbata. Barnoota koof hundee kan naaf ta'e maatii koo ofii baratanirraa dhufuu kootii jedha Arkitekti Haayileen. Abbaan koo barsiisaa fi daayireektara ture bara umuriin dhaladheetti guddadhe keessatti. Yuunivarsiitii Finfinnee Addis Ababa Yuunivarsiitii irraa Educational Planning and Management gosa barnoota jedhamuun eebbifame. Inni dursaa mana barumsaa ture waggaa dheeraatiif. Haati koo immoo barsiistuu afaaniiti. Adde Sanaanyee Birmachuu Birruu jedhamti barsiistuu afaanii turte. Ani mucaa barsiistuu haati bana. Arkitekti Haayileen barnoota sadarkaa olaanaa Yuunivarsiitii Wallaggaatti barachuusaa nuu himee arkitekchariidhaan digirii isaa duraan eebbifame. Pirojektoota sadarkaa biyyoolessaatti hojjetaman dizaayinii gochuudhaan adda durummaadhaan kanneen qooda fudhatan keessaa tokko ta'uusaa akka nuti isa dubbisnuuf nu kakaase. Yeroo ammaa hojii irratti bobba'ee hojjetaa jiru innaa ibsu. Ani amma ani hundeesse kaampaanii Lulaa Injiinaringii jedhamu keessatti hoogganaa fi arkitektii dhuma ta'een hojjechaatii jira. Kaampaaniin ani hundeesse kaampaanii Lulaan kan inni hundaa'e akka lakkoofsa Habashaatti bara 2011 irra ture. 11 gara dhumaa hundaa'e. Ani hundeessuuf deeme immoo ani barumsa digirii lammataa Yuunivarsiitii Finfinneettiin gosa arkitekcharii injiinaringiitiin baradhe ture. Yeroon barumsicha baradhuutti alatti firiilaansar ta'een arkitekta akka giraajuweet arkitekta tajaajila garaagaraa nan kenna ture. Sana booda qaama seera qabeessummaan barbaada haala ayyamaa diizaayinii seera biyya keenyaatiin. Hojii sanarraan kan ka'een ayyama na barbaachisa ture. Ayyama ogummaa arkitekcharii fi arbaan pilaaniingiitiin ogummaa gorsaa yookiin konsaltansii on arkitekcharii fi arbaan diizaayin kan jedhuun yeroo jalqabaatiif sadarkaa 5ffaa baaseen gara hojiitti galee. Akkan hojiitti galeen hojii xixiqqaa fi giddu galeessa kan jennuun kan akka mana jireenyaa, kan akka hojii intireerii diizaayinii xixiqqaa, kan akka warshaalee, kan akka giddu gala daldalaa fa'aa kana namoota dhuunfaatiin hojjechaa ture. Achii booda gara pirojektoota guddaatti kan inni itti dhufe kaampaaniin Staadiyaa Injiinaringii jedhamuun jira ture. Kaampaanii sun faana barsiisaa koo Dr. Yaareed jedhamu nama jedhamutu waan na barsiise. Eegan isaan faana wal baree booda isaan konsaltaantii karaa haayiweeyi fi biildingii irras illee hojjetu. Isaan faana saab konsaltansii ta'een kan inni hojii jalqabe gara Yuunitii Paarkii keessatti isaan hojii direneejii fi karaa hojjetu ture. Sun isaanis gorsitootuma akkuma koo. Yeroo sana hojiiwwan hojjetaman sana ija arkitektikiin yookiin ija bareedinaatiin ilaalamuu qaba jedhamanii waan barbaadameef akkan isa gorsuuf ture anan gara pirojektoota kanaatti dhufe. Egaan pirojektiiwwan Itoophiyaa keessatti hojjetaman gurguddoo diizaayinii gochuu keessatti kanneen qooda fudhatan keessaa tokko akka taatedha kan odeeffanne. Mee pirojektii guddaa sadarkaa biyyoolessaatti hojjetamee ati dhiyeenyatti hin beekamte keessaa isaan kami? Pirojektii guddaan ani akka biyyaatti hojjedhe keessaa inni tokko pirojektii Kooyishaati. Kooyishaa irratti wanneen ifa sii godhu Kooyishaan haala misooma naannawaa tokkooti yookiin tourist destination developmentii naannoo maqaa ittiin waamamudha. Kooyishaa tourist destination development jedhame. Inni qorannoo fi hojii diizaayinii barbaada ture. Hojiin guddaan akka biyyaalessaatti yeroo jalqaba itti hirmaadhisa diizaayinii koonseptii yookiin yaadrimee pirojektichaa baasuu keessatti kaampaanii Staadiyaa Silaasiin jedhe faanaan hirmaadhe achiin jalqabe. Eega naannoo ji'a 6tiif diizaayinii fi qorannaa sana hojjennee booda immoo akka tola ooltummaatti pirojektii gurguraa irratti illee konseptii diizaayinerii ta'ee hojjedheetiin ture. Yaadniin si kaasu amma hojjedhee gaafan siin jedhu ani arkitektii tokko ta'ee tuuta arkitektoota kaanii dursee hojiiwwan hojjedhanii siif kaasa. Achi booda immoo eega gurguraa xumurreeti booda immoo Baalee International Tourist Destination kan jedhu immoo waajjira koomishinii turizimii Oromiyaa faana viizit Oromiyaa faana taanee Baalee irratti illee hojii diizaayinii naannoo Baalee hojjenneerra. Hojiiwwan kun warra gurguddaanii keessatti hirmaadhe keessaa.
Koishaan naannoo kibba lixa Itiyoophiyaa godina Daawuroof godina Kontaa keessatti kan argamu yoo ta'u qabeenya uumamaa gamasitti argamu keessaa tokko paarkii biyyoolessaa Cabraa Corcoraatii jedha Arkitekti Haayileen. Naannoon sun bosonaan kan uffifameef ija tuuristiillee ni hawataa jedha. Naannoo sanaatti bosona tulluuwwan fi gaarreen gurguddaa bosonaan uwwifamantu hin jiru naannoo sana kan ija tuuristoota harkisu jedhamanii itti amanaman. Kana malee immoo dhagaan kaabii waggaa 400 dura yookiin jaarraa 16ffaa keessa uummata Daawurootiin ijaarame jedhamee yaadamu kan tartiibaan ijaarame naannoo kiiloomeetira 1,200 dheerata jedhamee kan yaadamu innillee hin jira. Kan biraa madda anniisaa elektiriikii bishaan irraa maddu kan Gibee sadaffaa kan hidhichii fi kuufamni bishaanichaa yookiin artifishaal leek kan jennuu fi haayidirooelektiriik paawar daam kan jennu immoo kan namtolchee keessa kan bara dhiyoo yookiin kan ammayyaa waan daawwatamudha. Inni arfaffaan immoo akkuma namasiin jedhe Gibee arfaffaan immoo kan ijaaramaa jiru yookiin Koishaan kan ijaaramaa jiru hin jira. Innis illee waan turistootaan daawwatamu jedhamee yaadama. Inni shanaffaan immoo uummanni Caaraa jedhaman hin jiran naannoo sana haala jireenya addaa sibiila baasuu irratti kan bu'uureffatanii isaanis illee hawwata turizimiin ta'u jedhamee itti amaname. Koishaa turist destineeshinii keessatti riisorsoota bahan kana shanan walitti hidhanii bakka turistoonni dhufanii daawwatan gochuudha. Inni isaa kaayyoon isaa kanadha ture. Gaafa kana kaayyeffannee kaanu turistiidhaaf bu'uuratti waa 3 humna uummata naannawaa sanaati immoo bu'uuratti waa 2 ammas uummatarraa yookaan community empowerment yookiin akka hirmaannaa uummata misooma naannawaa isaarratti gaggeeffamu tajaajila gochisiisaan kan akka mana barumsaa kan akka hospitaalaa kan akka karaa achi booda immoo egaa tajaajiloonni garaagaraa dhufanii hojiidhaan dhiyeessaan akka hirmaataniif hojiiwwan hojjetaman siifan kaasaa isatti dabalee uummatuma immoo geessisuu kan jedhu jira. Isa immoo mana barumsaa akka teeknikaa fa'aa ogummaa garaagaraatiin leenjisuu haala jireenya uummata naannoo sana fooyyessuu kan jedhu hin jira. Dhaloota hegereessi booddee jiran warra akka kee arkitekti ta'uu barbaadaniif yookaanis mul'ata akkasii qabanii fi dhaamsa maalii qabda? Dhaamsiin ani qabuuf isaaniif inni guddaan akka kaayyoo fi mul'ataan jireenya isaanii yookiin guddina isaanii dursaniin dhaamsa qabaa fi maaliif namni barumsa ammayyaa yookiin akaadaamii qofa miti hanni nama geessisu ispeeshaalii bara kontemporarii amma keessa jiru fuulduratti deemnu namni wantoonni hojjetaman baay'ee nama gadi fageenya yookiin diiteeyil jennuun kun fookasii yookiin xiyyeeffannaa guddaa barbaadu. Namni kamiyyuu xiyyeeffachuuf immoo dura mul'ata qabaachuu qaba. Mul'ata eega qabaatee booda kaayyoo qabaachuu qaba. Kaayyoo eega qabaatee booda galma qabaachuu qaba. Sadarkaatti galma deebisu. Maaliif ani kan barumsa kutaa sadarkaa lammaffaa xumuree booda yeroo yuunivarsiitii galu yuunivarsiitiiwwan mana barumsaa arkitekcharii qabanii filadhe ture yeroo sana. Mooraan akka mucaa baadiyyaatti guddatee magaala deemuu yookiin magaala baay'ee guddaa deemuu bashannana deemuu yookiin isaaf osoo hin ta'in kaayyoo dabalataatiif manaa ba'e yeroo yuunivarsiitii Wallaggaa deemu. Yuunivarsiitii Wallaggaas waa baay'ee godhanii riisorsiin jirre keessatti gatii nutti kaffalameeti kan nuti baranne. Dhaloonni boruu immoo isarra darbee unuunuu qaba. Kanaaf dhaloota kaayyeffatee manaa bahu dhaloota guddinaaf fuulduratti xiyyeeffatu ta'uu qabdu jedheen dhaamsa qaba. Arkitekti Haayilee Taaddasee Fayyisaa ibsa bal'aa nuu kenniteef maqaa hordoftoota keenyaan hedduu galatoomi. Isinis baay'ee galatooma na jiraadha.